Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni keenya YouTube channel Nafi and Kadir. Jira jirtu isiniin jenna ar oduu gammachiisaa takka qabannee isiniif dhiyaannee isin jechuun keessaniin oolu. Kanaaf oduu dhiifama gaafachuu qabna. Dhugaa keeti dhiifama isin gaafannaa isinirraa bannee namoonni hedduun nu yaafataa turtanii hanga isin nu jaalataniillee argineerra haaluma gartee hojii fi akkaatuma namni gizee biyya takkatti deemu haala mijeeffatu fi tasgabbaa'uudha. Kanuma wanni biraa takka illee hin jiru. Ammaan booda ammoo gara hundaanuu isin gartee boorsuu fi akkaatuma duraa saniin hojii isin nurraa jaalatan sanitti dhufuudhaaf qophiidha isiniin jenna. Xumurree jirra. Amma garuu oduu gammachiisaa sanitti isiniif haa darbinu. Inni maali? Mee Naafiin isiniif haa himtu warroonni biyya ormarraa dhuftan kanaan booda yaadda'uun hin jiru. Obboleewwan kiyya namoonni baay'een biyya magaalaa Finfinnee kana keessa dhufanii maatii waliin rakkatu ofii isaaniitiif illee dhufanii nama hin beekne taaskii qabatanii yeroo hedduu isaanii hatamuuf akka malee ta'u birrii faa isinii sharafna jedhanii irraa fuudhanii birrii fakii kijibaa biyya kanaa itti kennan faadha. Namoota kana hedduu arginee gargaaraan illee turre. Kanaaf amma an obboleessi keessan Kadiir taaskii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetu eegalee jira. Naafimmee wanna jiru isiniif haa himtu. Akkuma inni jalqaba isiniif hime taaksiin kun isatu bakka fedhe isin geessuu danda'a. Akkasumas san qofa osoo hin taane mana keenyattis isin fudhannee akka warra keenyaa akka maatii keenyaatti kabajaadhaan jaalalaadhaan haga isin bakka barbaadan geettanitti isin tursiisuu dandeenya. Mana bultiis yoo barbaadan akkasumas namoota hedduu hojii yoo jiraatan mana bultiis kan isin geessu isuma rakkoo tokko malee cinqii tokko malee sodaa tokko malee Oromoo keessaniif Oromummaa keessan qabatanii bakka barbaadan isin geessuu ni danda'a abbaan makiinaa kanaa jechuudha. Okay, obboleewwan kiyya akkuma dura isiniin jee haga ammatti kontiraata biyya adda addaa deemee jira. Haga Dodolaa deemee jira, Asallaa deemee jira, Dheeraa deemee jira, Itayyaa deemee jira, Adaamaa deemee jira. Biyyee bakka hedduun deeme hanga gartee nama tajaajiluu danda'utti as keessallee bakka hedduu namoota geesseetiin jira. Kanaaf asirratti wanni isin hubachiisuu barbaadu fakkeenyaaf biyya Dubaay irraa Saataat Suudi Arabiyaa Araba biyya barbaadde irraa gaafa gartee tikeenni kee muramee fakkeenyaaf guyyaa boru yoo imaluu gara Itoophiyaa imaluu barbaadde of dura nutti himtanii maaliif namoota hedduutu gartee biizii waan nu godhaniif as keessallee maamila hedduu waan qabnuuf namni nutti dawwalee Kadiir kootu bakka kana geessu waan juuf namni keenya irra guddaan ammaas bakka itti nu koomatan takkaatu jira. Kun waan ana koomachiisuu miti rakkoo isaaniiti. Fakkeenyaaf as dhufanii faa ganama subii dhufanii natti dawwalan. Ana immoo yeroo san bakka biraa maamila biraa qabadhee iddoo biraa sagantaadhaan deema faadha. Ati nama keessummeessitu achirra maal jettee faanaan jaan. Osoo if dura natti hima fakkeenyaaf amma yoo boru deemuu barbaadan harree yoo natti himtan isin keessummeessuu dandeenya qophiidha jechuudha. Nama biraatiif guyyaan qabnu jechuu barbaade. Kanaaf obboleewwan kiyya firri keessaniif saayibni keessan goddanyaan keessan eenyuun haa ta'u maatiin keessan meeshaa fa'aa ergatanii Finfinnee keessaa yoo fudhatu barbaadan waliin deemnee algaa qabachuu barbaadan algaa waliin qabnee isa keessummeessuu. Kun nuti wanni irraa barbaadnu waan biraa takka maallaqa taaskii kan agartee alagaa kaffaltan san nuu kaffaltan. Ani taaskii hojjedhe jechuudha. Taaskiin kiyya haga cirooniin deemu. Maalagaan bakka isin barbaadan san kabajaan isin geessuu dhabuu danda'a kararra isin buusuu danda'a. Fakkeenyaaf amma akkuma isin jette iqaa tokko fakkeenyaaf yoo narratti dagattan annama isin beektan waan ta'eef iqaa keessan san of biratti isin qabee yookaan isin erguu danda'a bakka biyya keessanitti. Namni biraa ammoo isitti argitaniiti. Kanaaf namni ofii kanaaf fayyadamuu hundaafuu jechaadha. Keessattuu magaalaa Finfinnee kana keessatti wanna namni keenya ta'aa jirus nutu arkaa jira. Isinirraa illee bannee yeroo dheeraadha. Naafiin illee gartee yeroo hedduu kootu jee harkisaa jira. Isillee na harkisaa jirti. Kanuma kana booda ammoo diraamaanis waa hundaanuu tokko jennee jalqabnee irraa viidiyoo kana caalaa isin gammachiisuudhaaf haamileedhaaf gammachuudhaan dhufnee jirra jechuudha. Viidiyoo kana maatii keessaniifis ofiifillee itti fayyadamaa. Lakkoofsa keenya Duwwaa 987 21 65 62 lakkoofsa waastaappiiti. Kabiraa Duwwaa 977 66 1084 kunis ka waastaappiiti. Yoo gartee wanni jettan Kadiir Abdallaa jettanii Feesbuukatti barreessitanii achirraa nu argachuu dandeessanii.
kana guys isin jenna hordoftoonni YouTube channel keenya isin jaalanna isin kabajna video kana like share godhuudhaan subscribe godhuudhaan namu hunda biraan guys isin jenna keessattuu like hin dagatina maaliif nama bira akka ga'uuf jechuudha okay dhaamsi xumuraa hin qabnu akkuma inni jedhe haasaa hunda baay'inna isatu haasee isiniif xumuree jira warri biyya alaa irraa dhuftan shamaras ta'ee dhiiras ta'ee keessattuu fira keessa